Premier League England boru Manchester United injifannoon itti fufuuf Tottenham simata Arsenal dursummaa isaa cimsachuuf Sunderland walii morkata babalamaayyo dabalasaa qindeessa. Dorgu, but he's done really well here. What an effort that is! Outstanding from Patrick Dorgu! Klaboota lama liigichaan taphoota sadi darban walittaan san injifatan keessaa tokko Manchester United. Leenjisaa yeroo Michael Carrickin durfama daandii injifannoo irratti argama. Premier League England torbee 25ffaan tapha Leeds United Elland Road Nottingham Forest simatuun eegalama. Boruwaaree booda sa'aatii 9:30tti Manchester United Tottenham simata. United taphoota sadi darbeen Manchester City, Arsenal fi Fulham injifachuun kaka'umsa gaa irratti argama. Tottenham taphoota Premier League England Ija darbe morkattoota isaa injifachuu hin dandeenye. Taphoota afuriin qixa bahuun lamaan mo'amee injifannoo irraa fagaateera. Qabxii 29 sadarkaa 14ffaarratti kan argamu Tottenham qabxii 9 qofaan yaaddoo sadarkaa gadii irraa fagaata. Tottenham waggoota darban riikardii gaarii United irratti qaba. Manchester United taphoota liigichaa ija darbe Tottenham waliin morkateen injifannoo malee dirreedhaa bahe. Taphoota sadiin mo'amuun sadiin qixa bahe. Fedhii fi kaka'umsa gaarratti kan argaman taphattoonni United seenaa gadiyaanaa kana jijjiiruuf Old Trafford itti beellama qabataniiru. Tottenham taphattoota filannoo jalqabaa hedduu dhabuun dirree keessatti qabxii argachuuf rakkachaa jira. James Maddison, Rodrigo Bentancur, Mohamed Kudus, Ben Davies, Richarlison, Pedro Porro, Miki Van de Ven, Dejan Kulusevski fi Kevin Danso borus taphaan ala ta'aniiru. Torbee darbee goolii lama City irratti kan galche Dominic Solanke fi Christian Romero taphachuu fi dhiisuun isaanii addan baane. Gama Manchester United Patrick Dorgu murkii boruun kilaba isaan tajaajilu. Down in the box, the game goes on. Madueke sends in the cross and Arsenal have the lead. Tababraatiin boruma sa'aatii 12tti dursaa liigicha Arsenal Sunderland waliin taphata. The Gunners murkii kanarraa qabxii 3 milkeeffannaan garaagarummaa Manchester City waliin qabu gara qabxii 9tti bal'isa. Marsaa jalqabaan Sunderland Arsenal waliin qixa bahuun qabxii qooddate. Arsenal dorgommii hundaanuu taphoota 3 walittaansee morkattoota isaa injifate. Taphataan murteessaa Sunderland fi taphataan duraanii Arsenal Granit Xhaka miidhamaan borokkan taphanne gabaafame. Bukayo Saka fi Martin Odegaard miidhamarraa bayyanachuun boru taphachuu malu jedhame. Mikel Artetaan sarara fuulduraatti Victor Gyökeres fi Kai Havertz keessaa eenyu filannoo jalqabaan fayyadamaa kan jedhu ni eegama. Taphoota birootiin Bournemouth, Aston Villa, Burnley, West Ham United, Fulham, Wolves, Chelsea boruma simatu. Morkii waancaa keessa kan jiru Aston Villaan gara injifannootti deebi'uuf morkata. Torbee darbee soon eegamin dirree fi deeggartoota isaa fuulduratti goolii 1-0 Brentfordiin mo'ame. Galgala sa'aatii 2:30 irraa eegaluun St James Parkitti Newcastle United Brentford waliin morkata. Silva, Haaland, now Cherky. 1-0. Dilbata tapha cimaa torbee kanaan Anfield itti sa'aatii 1:30 irraa eegaluun morkiin Liverpool fi Manchester City ni eegama. Cityin morkii waancaa keessa turuuf tapha kanarraa qabxii 3 barbaada. Liverpool ammoo hirmaannaa Champions League Europa argachuuf qabxiin tapha kanaa akkaan murteessaadha. Marsaa jalqabaan Manchester Cityin Etihaditti osoo rakkatiin goolii 3-0 injifate. Liverpool taphoota Premier League England 22 Anfielditti Manchester City waliin morkateen tokko qofa mo'ame. Kana keessaa Liverpool taphoota 14 injifachuun torbaan qixa bahuun riikardii gaarii City irratti qaba. Dilbatuma Brighton fi Crystal Palace liigichaan waliin morkatu. Liigicha Arsenal qabxii 53 walitti qabachuun garaagarummaa qabxii 6 dursaa jira. Manchester City 47, Aston Villa 46 wal duraa duubaan hordofaa jiru. It's a moment of magic from Jeremy Doku. Taphata cimaa Premier League England jaamajii ta'uuf taphattoonni 8 kaadhimamanii jiru. Taphata Manchester United Patrick Dorgun jaamajii keessa Michael Carrick jalatti ga'umsa mul'iseen kaadhimamee jira. Lammiin Denmark Dorgun tapha Manchester United Arsenal fi Manchester City injifate irratti goolii tokko galchuun tapha Burnley waliin qixaban irratti ammoo goolii tokko mijjeessira. Kanaanis Manchester United kana osoo hin mo'amin xumure. Taphataan sarara gidduu Brighton Yasin Ayariin, taphataan Chelsea Enzo Fernandez, kan Bournemouth Junior Krupp, taphataan West Ham Samarsville, kan Brentford Igor Thiagon, taphataan Fulham Harry Wilson, kan Liverpool Florian Wirtz taphattoota biroo kaadhimamanidha. Leenjisaa Manchester United Michael Carrick ammoo leenjisaa cimaa jaamajii ta'uuf kaadhimamee jira. Bakka Ruben Amorim kan bu'e Carrick ergaa kilabicha leenjisuu eegalee kilaboota liigichaa 1-2 jiran Arsenal fi Manchester City injifatee jira.
leenjisaan Nottingham Forest Sandach kan Bournemouth Andoni Araola fi leenjisaan Chelsea Liam Rosener leenjisoota kaadhimaman keessatti argamu. Manchester United Michael Carrick dhaabbii leenjisaa kilabichaa godhuu qaba kan jedhu gaaffiin dhiyaachuu eegalee jira. Kilabichi garuu isaan dabalata leenjisoota Premier League England keessatti hojjetanii fi waancaa addunyaa kana qophaa'uun booda leenjisoota garee biyyaalessaa qaxaruu malas jedhamaa jira. Misbaa'uddifaa dabalata qabu. Patrick Dorgu, but he's done really well here. What an effort that is! Outstanding from Patrick Dorgu! Goals 2 weekends in a row in the Premier League. It's not just about the finish, it's how he controlled it. Manchester United leenjisaa yeroo Michael Carrick jalatti taphoota 3 walittaan injifate. Deeggaraan kilabichaa Frank Galit kilabichi taphoota 5 walittaan injifatu malee rifeensa koo hin sirreessu jechuun ijjannoo erga qabatee guyyoonni 480 godaananiiru. Eric Ten Hag irraa teessoo leenjisummaa kan fudhatan Ruben Amorim Red Devils raakii injifannootti deebisuu dadhabuun gaggeeffaman. Amma kilabichi leenjisaa yeroo Michael Carrick jalatti kilaboota waancaaf morkatan Manchester City fi Arsenal dabalatee Fulham injifachuun kaka'umsa fiduu eegalee jira. Kilabichi hirmaannaa Champions League Awurooppaa argachuuf morkii keessa jira. Yaaddoon Manchester United bara kanas hirmaannaa waltajjii Awurooppaan ala ta'a kan jedhu Michael Carrickin deebii argachuu mala. Manchester United dhaabbiin leenjisaa kilabichaa gochuu qabaa jechuun gaaffii dhiyaachuu eegaleera. Amma ta'uu hin qabu jechuun kan balaaleffatanis hedduudha. Manchester United garuu leenjisaa rakkoo kilabichaa mudatee hubatuu fi dandeettii qabu qaxaruuf hojii eegalee jira. Bara 2018 bakka Jose Mourinho leenjisaa yeroo ta'uun kan qaxaraman Ole Gunnar Solskjaer taphoota 8 jalqabaa injifachuun alatti taphoota 17 keessaa tapha Champions League Awurooppaatiin Paris Saint-Germain qofaan mo'amaniin. Kanaanis Solskjaer leenjisaa dhaabbii ta'uun waliigaltee waggaa 3 mallatteessan. Garuu leenjisichi gaggeeffamuun duratti taphoota xumuraa 12 keessaa 8 qofaa Manchester United akka injifatu gargaaran. Amma dhimmoota ispoortii Manchester United kan hoogganan Sir Jim Ratcliffe seenaa Ole Gunnar Solskjaer waan beekaniif Michael Carrickiif dafanii leenjisaa dhaabbii ni taasisu jedhamee eeggamu. Hanga barri dorgommichaa xumuramutti eeguu malu. Leenjistoonni Premier League England keessatti leenjisaa jiran leenjisaa Crystal Palace Oliver Glasner, Bournemouth Andrea Areola, leenjisaa Fulham Marco Silva raadaarii Manchester United keessa galaniiru. Dabalataan waancaan addunyaas ganna kanatti qophaa'a. Waan ta'eefis Manchester United leenjisaa England Thomas Tuchel, kan USA Mauricio Pochettino, leenjisaa Brazil Carlo Ancelotti fi leenjisaa German Julian Nagelsmann kanneen Manchester Unitedin barbaadaman keessadha. Manchester United leenjistoota garagaraa waliin iccitiin marii gaggeessaa jira kan jedhu gabaasni BBC Michael Carrick hojiin amansiisuu yoo danda'e kilabichi yaadasaa jijjiiruu danda'as jedhe. The noise from the Manchester United fans, but they might roar approval here as Bruno Fernandes picks out Benjamin Sesko! Taphataan sarartisaa Manchester City Mark Gane tapha xumura waancaa Carabao irratti hin hirmaatu jedhame. Mark Gane tapha xumura waancaa Carabao Manchester City Arsenal waliin taphatu irratti hin hirmaatu. Taphattoonni waancaa Carabao tapha walakkaa xumuraan booda kilabootaaf mallatteessan taphachuu hin danda'ani. Manchester City ga'ee erga walakkaa xumuraan goolii 2-0 Newcastle injifatee booda mallatteessifate. Leenjisaan Manchester City Pep Guardiola koreen qopheessituu dorgommichaa seericha jijjiiruun eeyyamaa kennuufii akka qabu gaafatanii ture. Ta'us korichi seera baheen jijjiiru jechuun murteessuu beekse. Antoine Semenyo tapha walakkaa xumuraa marsaa jalqabaa dursee waan mallatteesseef tapha xumuraa irratti ni hirmaata jedhamee jira. Liga Spain boru Barcelona Mallorca waliin taphata. Dilbata Real Madrid Valencia Real morkiin taasisuun eegama. Abubakar Abdallah dabalasaa qindeesseera. So easy and Pathé Hirmaannaa dorgommii Awuroopaaf morkachaa kan jiran Celta Vigo fi Osasunan har'a murkii waliin taasisanii La Ligaan Spain taphoon torbee 23ffaa eegalu. Dursaan ligichaa Barcelonaan boru Mallorca tapha simatuun garaagarummaa ligichaa gara qabxii 4tti bal'isuudhaaf injifannoodhaaf taphata. Kilabiin Katalaan qabxii tokkoon qofa Real Madrid caaluudhaan dursaa kan jiru yoo ta'u Mallorcaan qabxii 2 qofa sadarkaa gadirraa fagaatee 14ffaatti argama. Gareen Hansi Flick Barcelonaan bara kana waancaa mo'amtoota Spain kan milkeeffate dabalatee Copa del Rey, La
La Liga fi Champions League nis morkachaatti jira. Barcelona La Ligaan taphoota lamaan darban Real Oviedo fi Elche injifateera. Boru Mallorca injifannaan qabxii afuriin Madrid caalee dursummaa isaanii ibsata. Mallorca waliin taphoota afurin darbe taphateen walitti aansuudhaan injifateera. Bara kanas tapha jalqabaa waliin taphataniin 3-0dhaan mo'ate. Tapha kanaaf Xavi, Andres Christensen fi Pedri midhamaan Barcelonaaf hin taphatani. Rafinhaan midhamarra jiraachuutu himame. Tapha kanaaf Hansi Flick garee isaanii waancaa Copa del Rey Albaasitti mo'ateerraa jijjiirraan taasisuuf eegamu. Leenjisichi torbee darbe Ilchee tapha injifataniin taphattoota sararratti sajidduu sadii Dani Olmo, Fermin Lopez fi Frankie de Jong waliin qindeessuudhaan fayyadamanii turani. Eric Garcia itti sajidduudhaan ni taphataaf eegama. Sarara fuulduraan Marcus Rashford, Lamine Yamal fi Ferran Torres waliin qindaa'uudhaan ni taphatu jedhame. Tapha biroo boruutiin Rayo Vallecano Real Oviedo waliin, Celta Vigo Real Sociedad waliin taphatu. Dilbata Real Madrid gara Stadio Mastia imaluudhaan Valencia waliin morkii taasisuun ga'umsa walitti fufiinsa qabu mul'isuu akka qabu leenjisaan kilabichaa Alvaro Arbeloaan dubbataniiru. Madrid torbee darbe 2-1 Rayo Vallecano injifachuu isaatiin qabxii tokko qofa Barcelonaan caalamee lammaffarra jira. Garuu Champions League tapha Benfica mo'atamaniin ga'umsa gadi aanaa mul'isaniin qeeqamaatii turani. Leenjisichi taphattoota korraa cichoominaa fi xiinsammuu cimaa barbaada jedhu. Taphoota hundaa mo'achuudhaaf dandeettii walitti fufiinsa qabu qabaachuu akka qaban dubbatani. Torbaan kana keessa garicha gara ga'umsaatti deebisuudhaaf shaakalli isaanii haala gaariidhaan hojjechaa turus dubbatani. Kylian Mbappeen gama isaatiin rakkoon keenya ga'umsa walitti fufiinsa qabu dhabuudha jedha. Gareen shaampiyoonii ta'uu guyyaa tokko ga'umsa gaarii mul'isee guyyaa biroo immoo laafuu hin qabu jedhe tapha Benfica mo'atamaniin booda. Tapha kanaaf Bellingham midhamaan Vinicius Junior adabbiin hin taphatani. Arda Güler Kylian Mbappee waliin sarara fuulduraan qindaa'uudhaan ni taphata jedhamee eegama. Dilbatuma Atletico Madrid Real Betis yoo simatu Athletic Club Levante Alaves Getafe waliin taphatu. Cristiano Ronaldo Al Nassr jijjiirraa taphattoota irratti bal'inaan waan hirmaanneef kilabichaa hin taphadhu jedhe. Ligiin Saudi Arabiyaa immoo Cristiano Ronaldo akeekkachiiseera. Lammiin Poorchugaal Ronaldoon kaleessa umriin isaa 41 yoo guutu turtii isaa Saudi Arabiyaa keessaas yaaddoo jala galee jira. Samuel Jones. Lammiin Portugal mucaan Madeira tarree taphattoota ciccimoo addunyaa keessatti kan hiriiru Cristiano Ronaldoon pilaaneetii kanarraa kubbaa miilaan taphataa kaffaltii olaanaa argatudha. Kilabiin Saudi Arabiyaa Al Nassr waggaatti paawundii miliyoona 100 fi miliyoona 75 kaffalaa fi kaleessa waggaa 41 kan guute Cristiano Ronaldoon akkaataa kilabichittiin hoogganamaa jiru irratti mufachuu isaan tapha wiixata darbe Al Nassr goolii Sadio Maaneen 1-0 Al-Riyad injifate keessatti hin hammatamne. Tapha har'aa Al Nassr Al Ittihad waliin taphatuunis kilabicha hin tajaajilu jedhameera. Ganna darbe walii galtee waggaa lama kan mallatteesse Cristiano Ronaldoon hanga bara 2027tti walii galtee Riyad isa tursiisuu qabaatus turmaan isaa garuu amma shakkii keessa jira jedhu. Kilaboota Saudi Arabiyaa 4 Al Nassr dabalatee Al Hilal, Al Ahly fi Al Ittihad kan deeggaru fi hogganu dhaabbata Public Investment Fund PIF jedhamudha. Dhaabbanni kun qixa kilaboota biroo Al Nassr deeggaraa hin jiru jechuun Cristiano Ronaldoon mufachuu eegale. Ligiin Saudi Arabiyaa garuu dubbii kana cimseera. Ibsa baaseen taphataan kamuu hangamuu dhiibbaa uumuu danda'u seeraa fi hojimaata liigichaan ala ta'uu hin danda'u jechuun akeekkachiise. Dubbii himaan liigii Saudi Arabiyaa ibsa kenne kanaan liigichi kan hundaa'e seeraanii kilabiin kamuu dambii ittiin bulmaataa baafateen socho'aa jedheera. Jijjiirraan taphattootaa fi dhimmoonni biroo murtee boordii kilabootaan raawwatama malee fedhii Cristiano Ronaldoon miti jedheera. Pireezidaantiin Al Nassr Abdallah Al Majid immoo kilabicha keessattiin dhiibbaa uumuu fi murteessuu kan danda'u anadha malee Cristiano Ronaldo miti jedhe. Cristiano Ronaldoon gara Saudii erga imaliin booda taphoota 127 goolii 111 yoo galchuu dhibbantaan goolii galchuu isaa kan yeroo Real Madrid fi Juventus keessa turerraa gadi hin buune. Garuu hanga ammaa waancaa guddaa argachuu hin dandeenye. Bara kana Al Nassr morkataa cimaa Saudi Pro League yoo ta'u taphoota 5 walitti aansuudhaan erga injifateen booda tapha qixxeessituu tokko har'a galgala osoo qabu qabxii 4 qofaan Al Hilaliin caalama. Garuu kana booda Cristiano Ronaldo malee taphachuun qaawwaa uumuu danda'a jedhamuudhaan sodaatame. Gaaffii guddaan
Taphataan Kiristiyaanoo Roonaaldoo yeroo jijjiirraa amajjii kana Al Naasir taphattoota murteessoo mallatteessifachuu dhiisuu isaatiin taphataa sarara fuulduraa Abdallaa Alhamdaanii fi sarara gidduu irratti immoo Haydar Abdul Karim qofa mallatteessifatiin kuni Kiristiyaanoo Roonaaldoo hin amansiisne. Taphattoota Al Naasir waancaa liigii Saawud Arabiyaa akka injifatu gargaaran hin mallatteessifanne jechuun komate. Al Naasir taphoota 5 darban injifatus morkattoota waancaa Al Halii fi Al Hilaal waliin ji'a darbe keessa mo'ameera. Kanaaf gareen amma qabnu morkataa waancaa akka taanu nu hin gargaaru jedha Kiristiyaanoo Roonaaldoon. Dhimmi biraa Kiristiyaanoo Roonaaldoo mufachiise hiriyyaan isaa duraanii Karim Benzeemaan kilaba sadarkaa 6ffaarra jiru Al Ittihad gadhiisuun kilaba sadarkaa 1ffaadhaan liigii Saawud Arabiyaa dursaa jiru Al Hilaalitti makamuu isaati. Tapha isaa jalqabaanis kaleessa haatirikii hojjeteera. Karim Benzeemaan Al Hilaal keessaa qooda muraasa kan qabu mootii Al Walid bin Talal yaada kenneen Karim Benzeemaan Al Hilaalittiin kan makame fedhii fi deeggarsa Public Investment Fundiin osoo hin taane gargaarsa abbootii qabeenyaa keenyaa ni jedheera. Kuni garuu Kiristiyaanoo Roonaaldoodhaan fudhatama hin arganne. Kilaboonni arfan qixa ilaalamaa faayinaansiinis deeggaramaa hin jiran ilaalcha jiru qaba. Ta'us taphattoonni lamaan Kiristiyaanoo Roonaaldoo fi Karim Benzeemaan liigicha keessattiin taphattoota kaffaltii olaanaa argatan tokkoffaa fi lammaffaa yoo ta'an waancaa addunyaa bara 2034 Saawud Arabiyaan qopheessituuf immoo ambaasaaddara ta'uudhaan tajaajilu. Erga bara 2022-23 Kiristiyaanoo Roonaaldoon Al Naasiritti makame kilabichi yuuroo miliyoona 400 fi miliyoona 14 baaseera. Garuu Al Hilaal kilabiin jedhamu yuuroo miliyoona 600 fi miliyoona 50 baasuudhaan Roonaaldoon akka komatu godhe. Kaayyoon Roonaaldoo inni guddaan jiruu kubbaa miilaa isaan goolii 1000 galchuudha. Sana bira ga'uudhaaf goolii 39 qofatu nafa. Kana garuu kilaba kam keessa taa'uudhaan milkeessa kan jedhu gaaffii ta'eera. Roonaaldoon Saawud Arabiyaa yoo gadhiise kilaboonni Meejar Liig Soccer waliigaltee Al Naasir waliin qabu yuuroo miliyoona 50 kaffaluun mallatteessifachuu danda'u jedhamee eegama. Tapha waancaa Copa del Rey Atletico Madrid walakkaa xumuraatiif darbee jira. Leenjisaan Atletico Madrid Diego Simeone ga'umsa Ademola Lookman dinqisiifatanii jiru. Copa Italiaan ammoo Atalantaan Juventus injifachuun walakkaa xumuraatiif ga'ee jira. Dabalata qabna. Wanca Copa del Rey Spain Marsano Satumuraten Kalesa Atletico Madrid Resa Tinala Goli Shanif Zeron Real Betis injifachuun walakkaa xumuraatiif darbe. Manuel Pellegrini kallenju Real Betis Resa Stadium la Cartu Jarrat yandoo goolii garee Diego Simeone irraa samuudat dandamachuu hin dandeenye. Gareen Diego Simeone Atletico Madrid goolii ilmisa Giovanni Simeone hanko Ademola Lookman Antoine Griezmann fi Almaadaan galcheen injifatanii. Waqtii jirraa majjii kanaatiin Atalantaa Atletico Madrid kan mallattees lammiin Nigeria Ademola Lookman tapha jalqabaa hiriireen goolii tokko galchuun kubbaa Antoine Griezmann galche mijjeessee milkiin eegale. Leenjisaan Atletico Madrid Diego Simeone gomsa dinqii taphattoonni garee isaa mul'isanitti gammadu dubbataniiru. Taphni mo'anne tapha cimaadha kan jedhe leenjisichi tapha jalqabaatiin goolii galchuu fi kubbaa goolii taate kan mijjeessee Lookman dinqisiifataniiru. Inni taphataa bilchina qabu kan jedhan leenjisichi kan garee keenyatti dhufes nu deeggaruu fi kan ammoo tapha jalqabaatiin agarsiisee jira. Taphoota fuulduraa irrattis kana caalaa garee keenya ni deeggaraa jedhani. Simeone dabaluun haala garee faallaa fi taphattoota garee isaan irratti hundaa'uun tooftaa taphaa isaaniis akka jijjiiran himuun kanaanis milkaa'u dubbatanii. Tapha waancaa Copa del Rey Spain Atletico Madrid, Barcelona, Real Sociedad fi Athletic Bilbao kilaboota walakkaa xumuraatiif gaanu yoo ta'u ramaddiin marsaa walakkaa xumuraas har'a kan ba'u ta'a. Ahanor needs to be careful here. Conceição's got there. Conceição. Carnesecchi with a big save. Tapha waancaa Itilii marsaa xumuraatiin kaleessa Atalantaan Bergamo irratti Juventus simatee goolii 3-0 mo'ate. Rafael Palladinoon kallenjuu Atalantaan shaampiyoon yeroo 15 Juventus dorgommicha la godhe. Boqonnaa dura Gianluca Scamacca kan peenaalitiin boqonnaa deebii ammoo Suleemanaa fi Palaasic dabaluun goolii 3-0 injifataniiru. Ga'eessi ganna 41 leenjisaan Atalantaa Palladinoon kilabii duraan taphataa fi ture Juventus caalmaa taphaa waliin mo'ate. Palladinoon yoo ittisnus ta'e gara duraatti deemnee yoo taphannu qindoominni keenya gaarii ture jechuun dubbate. Atalantaan waancaa kan erga bara 1963 mo'atee as milkaa'in beeku. Inter Milaan fi Atalantaan kilaboota marsaa xumuraatiif gaaniidha. Napoli fi Komoon akkasuma Bologna fi Lazioon waliin taphachuun kilaboonni walakkaa xumuraatiif darban kan adda ba'an ni ta'u. Krstovic, Pasalic,
Job done for Atalanta, and the substitutes doing the damage. Ligi Saudi Arabiyaan Karim Benzeemaan taphasaa jalqabaa Al-Ahli Faatirikii hojjete. Al-Hilal injifachuu isaan dursummaa liigichaa cimsatee jira. Tapha Karim Benzeemaan kilabasaa haaraa Faatirikii hojjeteen Al-Hilal goolii 6-0 Al-Qodod mo'ateera. Al-Hilaliif Benzeemaan goolii 3 galchuun haatirikii dalaguu danda'ee jira. Al-Dawsriin goolii 2 Malkoom ammoo goolii 1 galchanii jiru. Tapha biraatiin kaleessuma Al-Ahliin goolii 2-0 Al-Hazii mo'ateera. Al-Nasr har'a Cristiano Ronaldo malee taphata. Al-Hilal qabxii 50, Al-Ahliin 47, Al-Nasr qabxii 46 qabaachuun sadarkaa 1-3 jiru qabataniiru.